አቤት እናትነት ሚስጥሩ ረቂቅ ወረት የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ አቤት እናትነት ሚስጥሩ ረቂቅ ወረት የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ የራሷን ቢዛታ የልጇን እያየች ስታመሙ ታማ ተጨንቃ የኖረች የእናትነት ሐቋን አላህ አርጎት ከፍ ከእግሯ ስር አረገው የጀነትን ቁልፍ ያ ኡሚ ያ ኡሚ ያ ኡሚ ያ ኡሚ የጀሊሉን ፍጥረት እስኪርግቧን እዩዋት ከሆዳ ያወጣች ልጇን ስትመግባት ሰዋዬል እንስሳ ሁሉም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في كبجمتوتا تقوم فاميلي مرتي كيسنو أكم جرتو نجا كيسني فيا إيجا أكسم سروني أمن تابرو أشما هركفوني وبلي وانكو جرت فيا كيسني أكم ججباتو أني نجا كوتي وبليتين كيسني سيسني سوكا جرتني تي أكا نجا قبدن أكا فيا قبدن أبدي كبا إن شاء الله بكا جرتني تي هندا كيسني فونا جيني ربي isini fa baay'atu isinin jedha rabbiin biyya keenyaa jaalala tokkummaa nuufaa kennu egaa guyyaa hadhaas viidiyoo biraatiin walitti deebinee jira. Viidiyoon guyyaa hadhaa nyaatas dhugaatis waan tokko siin ilaallatu yaaduma sammuu kootii yookiin wantuma yeroo taa'ee ofii kootii yaaduna dhibu tokko nan isin dubbadha yookiin isin hojii haasaa jedheetiin kan dhufe sagaleen koo akka dhagamu abdiin qaba. Viidiyoon kun halkan waraabbamaa jira garuu iddoo sa'aatiin deemee jira gatii ta'eef sagaleen kan kosii jirameera. haa ta'u garuu wanti na dhibee maalidha seetanii obboleewwan koo yeroo baay'ee nuti ijoollee shamaraas ta'ee biyya keessas biyya alaas yeroo jiraannu waa baay'ee hawwina akkasumas immoo nama fakkaachuu yookiin nama ta'uuf yaalla jechuudha. Akkas jedhus fakkeenyaa fi amma yeroo baay'ee namoonni jireenya ofii kan jiraatan kan dhuunfaa duubatti dhoksanii jireenya gabaabduu yookiin fuuldura namaatiif bareeddu ifatti baasan nuti tan ifaa sallaala malee kan duubaa san ilaallu duuba abbaa sanii maal tokko jiru hin beeknu fuuldura nu afoo taa'ee dubbate yookiin hojjete hojii isaa san qofa laallaa jechuudha. Kana laallee odoo akka ishee ta'e fa'a. Namaatu jedhu oduu akka ishee ta'e jechuun jabinna abbaa sanii yookiin jabinna nama sanii hawwuun bareedaadha. Garuuyyuu oduu ishee ta'e yookiin oduu isa ta'e yookiin oduu isaan ta'e jechuun akka yaada kootiitti baay'ee badaadha. Maaliif hoo jenne namni kun fuuldura nutti agarsiise yookiin nuuf baase kana waan bareedaa yookiin yaada bareedaa yookiin viidiyoo bareedaa manni isaa bareedee fuulli isaa bareedee bakka jireenya isaallee akkasumas miti obboleewwan koo maaliif waa baay'ee gatee arguuf jechuudha. Namoonni tokko jireenya ofii isaanii kan dhiphatu jireenya isaanii kan nuufaa kan itti dhiphatan kan itti yaadan warroonni ganamaa galgala bo'anii warroonni ganamaa galgala yaadanii hundumti isaaniitu yeroo miidiyaa irratti ba'anii fuula ofii qulqulleeffatanii tiin ifatti gara miidiyaatitti bayan malee waan dudduuba isaanii jiru san guutuu qabatanii hin ba'an. Maaliif jireenya namaa hawwuun bareedaa miti garuu jabeenya namaa hawwuun immoo akka kootitti hammeenyaa miti. Maaliif oduu anis akka ishee kana jabaadhee hojjedhee hojii ishee hojjettu irratti yaada isheen qabdu irratti hubannoo isheen gootu irratti xiyyeeffannoo isheen gootu irratti kanneen irratti oduu akka ishee kana jabaadhe oduu akka ishee kana godhe yoo jedhani homaa rakkoon qabu yookiin akka isaa godhe yookiin akka isaanii godhe yoo jedhani homaan qabu. Garuu oduu ishee ta'e yookiin oduu isa ta'e yookiin oduu isaan ta'e jechuun immoo jireenya namaa hundaafuu rabbiin qoodee kenneera. Yeroo baay'ee arga miidiyaa irratti namoonni baay'een keessi dudduuduun namoonni ma'an beeku miidiyaa irratti jiranii kan arguu fi kan isaa jira hojjetan tokko miti. Dhugaadha. Maaliif namni namummaa isaatu jireenya duubaa sannisee ka'afuudhaaf immoo akka namni fakkeenya irraa fudhatuuf illee yaada gaarii hoo dubbatu kan beeku sun immoo nama san kan dhugaadhaan keessa isaa beeku sun isa san irraayyuu barumsa fudhata jechuudha. Isinii galee miti hoo jedhu garuu kan beekne akka ishiin taatu sallaalee yookiin dubbii ishee sallaalee yookiin jireenya ishee jiraattu manni ishee bareeda ta'uu danda'a, uffanni ishee bareeda ta'uu danda'a, dibannaa ishee bareeda ta'uu danda'a, oduu ishee ta'ee jedhu
garuu jireenya namaa keessa hin beekamu. Jireenyi namaa keessi ulfaataadha. Yoo waa hawwitanii odoo ebaluun ta'e osoo hin ta'in odoo jabinni akka ishee kana qabaadha yookiin jabinni akka ishee kana ta'e hoo jedhanii baay'ee bareedaa natti fakkaata. Egaa yaadni kun yeroo baay'ee natti ulfaata. Isinii galee maaliif namni jireenya nama hawwu hammeenya namaa san yookiin jireenya dhiphataa namni keessa jirutu sani hawwaarta jechuudhaati. Sitti fakkaanne malee isa hawwaa jirta. Jireenya inni ganamaa galgala dhiphatu, ka ganamaa galgala boo'u, kan yeroo hunda yaadu, kan yeroo hunda yaaddu malee gammachuu hin qabne, miidiyaarra yeroo ba'u qofa gammadu. Nama sani odoo ta'ee hoo jette ati ta miidiyaarras argaarta malee ka dugda duubaa keessan argaa hin jirtu. Kanaaf yeroo waa hawwinullee gadabimarratti yookiin seerumaan jechuudha. Gaduma buufnee waa hawwinu sanillee hoo hawwine baay'ee bareeda jedheetiin ilaalaa isiniin jechuu jaalladha. Viidiyoon koo kan guyyaa har'aa isa kana fakkaata. Hamma viidiyoo biraatii walitti deeminitti turtii gaarii naaf qabaadha. Kana yaada kana yeroo baay'ee gateetti yaaduu fi kan qabadhe isinii dhufe malee baay'ee waan gaafii keessa kootiitti deddeebi'ee ta'ee fi isiniin jedha waan biraatii fi miti. Egaa hamma viidiyoo biraatii walitti deeminitti